Gootummaan biyya tajaajiluu caaleen jiru jedhan muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Itoophiyaan biyya qarqara galaanaa hin qabneem akkamiin kallattii buufata doonii horachuuf carraaqaa jirti. Xiinxallaan isin bira geenna. Bargamarraatti ammoo qabeenyi garee waagar akka qabeenya dhaabbata shororkeessummaatti galmaa'ee kan qabamu ta'a jechuudhaan Yuunaayitid Kingdom ibsitee jirti. Harka fuuniim akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabanne isin biraan ga'uudhaaf anabboo maqaasootii oduu jalqabaatti dabaram. Gootummaan biyya tajaajiluu caaluu hin jiru jedhan muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Gootummaan biyya tajaajiluu caaluu hin jiru kan jedhan muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed goototaa waggoota 38 ol dhaabbilee mootummaa federaalaa keessa tajaajilan waliin guyyaa tajaajiltummaa kabajuu gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ibsaniiru. Gootummaan biyya tajaajiluu caalu akka hin jirre kan eeran Dr. Abiy hangafootiin kunniinis dhaloota isaanii bakka bu'uudhaaf fakkeenya ta'us ibsanii jiru. Booranatti hidha bishaanii guddichi kuufama bishaanii meetira kuubii miiliyoona 17 qabaachuu danda'u ijaarame. Godina Booranaa baam aanaa Areerootti hidhaan bishaan guddaan kuufama bishaan meetira kuubii miiliyoona 17 qabaachuu danda'u bakka hoggantootni olaanoon mootummaa naannoo Oromiyaatii fi godinaalee Booranaa lameen irratti argamanitti eebbifameera. Hidha bishaanii guddichi kun baajata birrii miiliyoona 76 fi 260 oliin kan hojjetame ta'uu bulchaan bulchiinsa godina Booranaa baam obbo Abdurrazaaq Huseen ibsaniiru. Piroojeektiin hidha fiina funaan bireesaatiin ijaarame kun lafa bishaan irra ciisee hektaara 340 kan uwwise yoo ta'u fageenya hidhichaa kiiloomeetira 3 kan dheeratudha. Biiroo misooma jallisii fi horsiisee bulaa Oromiyaa dhaabbata ijaarsaa Naarkroon Koonistiraakshiniin dhaabbata gorsaa Korporeeshinii Injiinaringii waliin ta'uudhaan kan hojjetamedha. Piroojeektiin fiina godinaalee Booranaa hongeen miidhaman keessaa piroojeektiin hidha bishaan rakkoo hawaasaa naannichaa furuu danda'u hojjechuu irratti argamudha. Injiinar Girmaa Raggaasaa hoogganaan biiroo misooma jallisii fi horsiisee bulaa Oromiyaadhaan waltajjii eebba piroojeektii kanarratti argamuun haasaa taasisaniin rakkoo hongee suukaneessaa yeroo darbee deebi'ee akka hin mudanneef rakkoo hawaasa keenyaa hundeedhaa furuuf piroojeektiin kun iddoo kanatti hojjetames jiranii jiru. Hawaasni aanaa Areeroos finnaa bishaan argate kana kunuunfatee loon isaa fi ofii isaatiif fayyadamaa ooyiruu isaa akka misoomsu injiinar Girmaan dhaamaniiru. Godina Booranaa keessatti piroojeektiin akkanaa 14 ta'an hojjetamaa jiraachuus himameera. Itoophiyaan biyya qarqara galaanaa hin qabne akkamiin kallattii buufata doonii horachuuf carraaqaa jirti. Xiinxala jedhuuf borumashii akka taanutti isiniif dhiyeessa. Itoophiyaan eega bara faranjootaa 1993 Eertiraan walabummaa argattee irraa baateen asii biyya lafaan marfamte taatee karra galaanaa dhabdee jirti. Kana jechuun illee biyyattiin waggoota gara 30 oliitiif karra galaanaa malee jiraattee jirti jechuudha. Kanaaf ammoo jecha Itoophiyaan buufata dooniitii fi daandii doonii idil-addunyaa argachuu fi biyyoota ollaa isii irratti ciqilfatuuf dirqamtee jirti. Keessaayyuu ammoo biyya ollaa isii Jibuutii irratti erga hirkattee barri 13 lakkaa'ame. Biyyattiin waggoota 30 darran kana keessatti baasii olaanaa baasaa akka turte yoo ta'u koriidarii guddaan gara Itoophiyaa seenu ammoo karaa buufata doonii Jibuutiitiin ta'eeti jira. Kunis ammoo meeshaalee fe'umsa daldala mootummaatii fi akkanuma lammoo gargaarsa namoomaatiif wantoota oolanidha. Walumaa galatti meeshaa buufata Jibuutiitiin seenu dhibbantaan 95 gara Itoophiyaatti kan imalu yoo ta'u dhimmoota seenaa dhiphina Jibuutii ilaalcha keessa galchuun buufata doonii fi koriidarii adda addaa gochuu fi Itoophiyaan filannoo filaa hin qabnetti gortee jirti. Buufanni doonii Jibuutii kanaan dura yaa'a meeshaalee Itoophiyaa keessaa fi ba'an keessaa dhibbanta 99 kan qabdu yoo ta'u yennaa Itoophiyaan buufata Barbaraa fayyadamuu eegalte as garuu gara dhibbanta 92tti gadi bu'eeti jira. Buufanni doonii Barbaraa buufata doonii Itoophiyaatti dhiyoo waan ta'eef baasii diqqaan tajaajila kennaatii jira. Meeshaaleen buufataawwan doonii
doonii goggogaa waliigalaa biyyattiin qabdu 9 kanneen akka magaalota Moojoo, Qaallitti, Galaan, Samaraa, Dirree Dhawaa, Kombolcha, Maqalee, Hawaasaa fi Warrataa keessatti argaman hundinuu karaa Jibuutii fi Barbaraa qofaan gara Itoophiyaatti seenu. Eega jijjiiramni aangootiif siyaasaa biyyattii keessatti bara faranjoota 2018 argameen as ammoo biyyattiin imala diinagdee haarawaa saaqachuuf jecha daandii irratti argamti. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ammoo sababa biyyattiin buufata galaanaa hin qabneef jecha baasiin olaanaan biyyattiin bara baraan baastu kun akka itti fufuu hin qabne miidiyaa irratti dubbachuus eegalanii jiru. Yaanni muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmed kun ammoo akkamiin dhugoomuu danda'a laati kan jedhuu fi waan ogeeyyiin siyaasaa fi dippiloomaasii jedhan aga tokko walitti qabneeti jira. Akka dippiloomaatonni jedhanitti Itoophiyaan amma waan hariiroo isii qoran hedduudhaan sakaalamtee jirti. Biyyattiin amma biyyoota ollaa isii waliin hariiroo fayyaa qabeessa qabdi jechuu fi nama rakkisa jedhu dippiloomaatonni. Sababni isaas ammoo morkiin siyaasa keessoo, haaromsi siyaasaa, gaaffiin eenyummaa biyyaalessaa, ijaarsa mootummaatii fi waldhabdeen daangaa biyyattii keessatti jiruu fi rakkoowwan kun hariiroo biyyattiin qabdu qoreeti jira jedhu. Namhaala Siyaandoo Matsahandaan Yuunivarsiitii West Capetti barsiiftuu saayinsii siyaasaa fi ogeettii hariiroo idil addunyaati. Qorannoowwan haga ammaatti dhiyeessiteen naannoo gaafa Afrikaatti xiinxaloota dhugooman hedduu argatteeti jirti. Namhaalaan akka jettutti biyyattiin kallattiin buufata galaanaa qabaachuu dhabuun isii tajaajila guddina diinagdee isii fi misooma diinagdee isii gufachiisuu akka danda'u nama hin shakkisiisu jettee jirti. Kun ammoo rakkoodha. Rakkoo kana furuuf jecha ammoo Itoophiyaan karaa nagaa qofaan galaana addunyaatti makamuu fi filannoowwan hedduu kan qabdu ta'us addeessee jirti. Haa ta'uuti garuu humna gargaaramuu fi carraawwan jiran sun hundinuu cufamuu akka danda'an akeekteeti jirti. Kanaaf ammoo lolli Itoophiyaa qofaaf adoo hin taane guutuu naannichaa keessatti illee dhiibbaa diinagdee qabaachuu danda'a jetti. Filannoon nagaa ammoo itti fayyadama buufata doonii isii fi haala haqa qabeessa ta'een ta'uu qaba jechuun ogeettiin kun kan addeessite yoo ta'u, Itoophiyaan amma buufata doonii isii kallattiin bulchuu yoo barbaadde biyyoota akka Eertiraa, Jibuutii fi Somaalilaandii harka soogidda qabu arraabsisuu qabdi jechuun Namhaalaan himtee jirti. Karaa biraatiin ammoo Itoophiyaan jarjarte lolaa fi humna yoo filatte kufaatii maallaqa isii ariisisti jechuudhaan dippiloomaatonni sodaa isaanii ibsaatii jiru. Kanaaf ammoo sochiin ijaarsa koriidarii lamuu kan buufata Sudaan kibbaa Itoophiyaa fi Keeniyaa wal qunnamsiisu yoo ijaaramee xumurame naannichatti tapha kana jijjiiruu danda'a waan ta'eef nagaa qofa filachuun murteessaadha jedhaniiti jiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti ammoo Itoophiyaan amma biyyoota ardii kanarratti diinagdeen saffisaan guddachaa jiran keessaa tokko taatee jirti. Akkasumas ammoo baay'ina uummataa guddaa kan qabdu waan ta'eef uummanni biyyattii naannoo miliyoona 126tti tilmaamamu kanaa fi carraawwan hojii uumuu daandii al ergii fi alaa fudhannaa jabaa tokko horachuun Itoophiyaadhaaf murteessaadha jedhu. Biyyattiin amma waggaatti gara guddina diinagdee saffisaa galmeessaa jiraatullee wantoota gufuu guddinaa ta'an hamoo waan akka lolaatii fi jibbii gosaa lammiilee isii keessatti dhalate danqaa hamaa biyyattii irratti ta'eeti jira jedhu. Kanaaf ammoo biyyattiin mala daandii nagaatiin karra galaanaa horachuu bal'aa waan qabduu fi nagaa fi dursa kennuu qabdi jedha gabaasi The Conversation dubbistoota isaatiif dhiyeesse. Itoophiyaan jijjiirama qilleensaa dandamachuudhaaf hanga bara 2050tti doolaara biiliyoona 170 akka ishee barbaachisu ibsite. Yaa'iin haala qilleensaa Afrikaa jalqabaa Keeniyaatti gaggeeffamaa jiru irratti hirmaachaa kan jirtu Itoophiyaan jijjiirama qilleensaa dandamachuudhaaf hanga bara 2015tti doolaara Ameerikaa biiliyoona 170 akka ishee barbaachisu ibsameera. Kanneen keessaa doolaarri biiliyoona 34 ta'u biyya keessaarraa kan sabasabamu ta'uunis eerameera. Itoophiyaan karoora ishee jijjiirama qilleensaa ilaalcha keessa galchee fi waggoota 30 dhufan misooma biyyattii ittiin adeemaa jirtu baatii adoolessaa darbee ifas gootee jirti. Karoorri Itoophiyaan waliigaltee Paaris bara 2015 irratti gahamee akka ka'umsaatti fudhachuudhaan qopheessite kun tarsiimoo misoomaa haala qilleensaa dandamatu jedhama.
Kan dhaggeeffachaa jirtan kun oduuwwan televezyiinii walirraatii simbiragaa jiranidha. Ammas oduun kennaa akkuma itti jira. Mootummaan Eertiraadhaan hokkoram dhiyeenya kana feestivaalam aadaa irratti uumame kan dhaabbileen basaasaam deeggaramanidha jedhee jira. Asaanchi Muhammad bal'inasaa qabdi. Mootummaan Eertiraa hokkara dhiyeenya kana feestivaala aadaa irratti uumame kan dhaabbilee basaasaa akka Mosaad faadhaan deeggaramanidha jedhe. Mootummaan pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii kana kan jedhan dhiyeenya kana magaalaa guddoo Israa'el Teel Aviv keessatti walitti bu'iinsa hamaa deeggartoota mootummaa Eertiraa fi mormitoota gidduutti dhalateen namaa fi qabeenyarra miidhaan eega dhaqqabe booda hokkara dhalate kana booda mootummaan Israa'el addatti baqattoota mootummaa Eertiraa deeggaranii addabaabaa irratti hokkara keessatti hirmaatan gara biyya isaaniittiin isaan ari'a jechuun dhaaddatee jira. Hokkara fuulbana sanbata 2 bara 2023 darbe Teel Aviv keessatti tureen baqattoonni Eertiraa garee lamatti qoodamanii hokkara uumuun namaa fi qabeenyarra miidhaa erga ga'een booda ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu baqattoota Afrikaa hunda isaanii atattamaan Israa'el keessaa ari'uudhaaf karoorri akka ba'uuf ajajanii turan. Poolisiin Israa'el hokkaricha to'achuudhaaf rasaasa haara imimmaanessaa fi rasaasa pilaastikaa Eertiraanota dhibbaan lakkaa'aman irratti dhukaasuudhaaf dirqamanii jiru. Feestivaala aadaa sana kan mormaniif qophichi mootummaa abbaa irree Isaayyaas Afeworqiif maallaqa sassaabuudhaaf sababa jedhuuni. Mootummaan Eertiraa garuu karaa ministeera odeeffannootiin kibxata fuulbana 5 bara 2003 ibsa baaseen feestivaalota eenyummaa biyyaalessa lammiilee Eertiraa walitti fufsiisan uumtoota hokkaraa kanneen dhaabbileen basaasaa Israa'el kan akka Mosaadiin deeggaramaniin akka fashalaa'an taasifamaa jiru jedheera. Ministeerri odeeffannoo biyyattii akka jedhanitti torbaanota darban muraasa keessatti qophiileen feestivaalaa miseensota hawaasa Eertiraanotaatiin magaalaa Awurooppaa fi iddoowwan biraatti qophaa'an gareewwan ijaaramaniin yeroo jeeqamanii fi qabeenyaan yeroo barbadaa'u agarree jirra jedhaniiru. Ministeerichi lammiileen biyyattii Israa'elitti koolgaltummaa gaafatanii fi mootummaa Eertiraa mormuudhaan kanneen deeggartoota mootummaa waliin walitti bu'iinsa keessa galan kunneenis dhaabbata basaasa Israa'el Mosaad dabalatee ejensiiwwan tikaa gara biraatiin deeggaramu haa jedhu malee himannaa kanaaf ragaa hin dhiyeessine. Yeroo dhiyoo as sababii qophii feestivaalaa aadaa Eertiraatiin wal qabate lammiileen Eertiraa Awurooppaa fi magaalota Ameerikaatti argaman jidduutti walitti bu'iinsi uumamuu dhaga'uun haaraa hin turre. Waggaa kana qofaa kan tibbana Israa'elitti mudateen dabalatee walitti bu'iinsa biyya Jarmanii, Swiidin, Noorweey fi Kaanaadaatti mudateen hedduurra miidhaan dhaqqabuusaa gabaafamee jira. Dhaabbileen mirgaaf falman hedduunis mootummaan Eertiraa lammiilee isaa irratti sarbama mirga namoomaa hedduu raawwate jechuun himatu. Sababii kanaanis cunqursaan siyaasaa fi bilisummaa amantaa Eertiraa keessa jiru. Akkasumas dirqama tajaajilli biyyaalessaa daangaa hin qabne baqachuudhaan lammiileen biyyattii hedduun biyya gadhiisanii baqachuudhaaf dirqamanii jiru. Garee Raashiyaa kan ta'e Waagir Yuunaayitid Kingdam akka dhaabbata shororkeessummaatti moggaafames jira. Wixineen seeraa Yuunaayitid Kingdam keessatti miseensa yookiin deeggaraa garee kanaa ta'uu seeraan ala taasisuuf qophaa'ee guyyaa har'aa paarlaamaa keessatti ni dhiyaata. Raashiyaan gama isheetiin hoogganaa Waagir ajjeesuu ishee guutumaan guututti soba jechuudhaan waakkatteerti. Sky News akka jedhutti labsiin kun keewwata hidhaa hanga waggaa 14 nama adabsiisuu of keessaas qaba. Oduu xumuraatiin kan safuu fi duudhaa uummata keenyaa irraatii fagaatee fi ardiim Eeshiyaa irraatii dhagami isin biraan ga'a. Guyyaa cidhaa irratti Misirichi badee jennaan abbaan mucaa Misiritti fuudhe. Taateen kun torbee darbe hagayya 23 bara 2023 ardii Eeshiyaa biyya Indooneeshiyaa keessatti kan raawwatame yoo ta'u. Dhimmi kun namoota hedduusiin ajab jechisiiseera. Hiriyootiin gaa'elaa kun yeroo dheeraadhaaf jaalalaan kan waliin jiraatan yoo ta'u, gaa'ela raawwachuudhaaf erga murteeffatanii booda qophii adda addaa godhaas turan. Waan hundaatti qophaa'anii maatii fi aantii isaanii akkasumas hiriyoota isaanii affeeranii akka turanis gabaasni mul'isa. Haa ta'uuti malee Misirichi guyyaan fuudhaaf heerumaa geennaan osuma eeggamuu achi buuteen isaa akka miila bakarwaaree ta'e. Gaa'ela kan midhagsuuf jecha maatiin hiriyoota gaa'ela cidhaa kana irratti argamanis yaaddoo keessa galan. Maratti maatiin ammoo misirroo mariisisuudhaan murtee ulfaataa fi ajaa'ibsiisaa ta'e murteessan. Abbaan misirichaa cidha haala gaddisiisaa ta'een akka hin xumuramnee fi maallaqni cidha irratti ba'e akka hin qisaasamneef jaalallee ilma isaa fuudhuudhaaf
yaada dhiyeesse. Misirrittii fi maatiin ishee yaada dhiyaate kanarratti walii galanii gaa'elli akka raawwatamuuf taasisan. Dhimmi kun namoota hedduus ajab jechisiiseera. Hiriyoonni kunniin cidha kana raawwachuudhaaf ruppii Indooneeshiyaadhaan miiliyoona 25 yookiin doolaara Ameerikaadhaan 1,700 akka baasan himama. Viidiyoon gaa'elli kun raawwatamee jiraachuu isaa agarsiisu ammoo marsariitii miidiyaa hawaasaa irratti gadhiifamuu isaa hordofuudhaan lammiileen biyyattii yaada isaanii bifa deeggarsaatii fi qeeqaatiin walirraatti fuudhuun qoodaas jiru. Hedduun isaanii misirroo guyyaa fuudhaa baqate kana yoo qeeqan gariin murtii abbaa kanaa harka rukutanii ajab jechaati jiru. Kaan ammoo waa'ee gaa'ela kanaa yaada qoosaa adda addaa dubbachuudhaan gabaasaa jiru. Misirroo fi maatiin ishee yaada maatii gurbaa kanarraa dhiyaate fudhachuu hin qaban yookiin ammoo mormuu qabu jechuudhaan namootiin yaada laatanis inuma jiru. Kun ta'ee osoo jiru misirichi guyyaan cidha isaa gaafa ga'u bade kun maaliif akka dhabamee fi ammas eessa akka jiru hangammaatti hin beekamu jechuun ODT Center balballoomseera. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii waliif raatii oduun sa'aatii kana qindeeffame kana fakkaatu. Yeroo gaarii.